Oromiyaa irratti duulli labsamee jiru kun kan har'aa miti kan bubbuledha. Amma garuu fiixeerra gaheera jechuu dandeenya. Haleellaa kana eenyutu raawwata? Maaliif raawwatu? Yoomirraa eegale isa jedhu gadi fageenyaan ilaaluu dandeenya dhugaa dubbachuudhaa fi haleellaan kun raawwatamaa jiru qaama faannoo jedhamu qofaatiin miti jechuudha. Qaamni faannoo jedhamu meeshaa. Maal jechuu? Abiy Ahmed kagartee biyyittii fincila qeerroo booda natu sin ceesisa jedhee waadaa galaa bahe gara barbaachisutti gara dimokiraasiitti oofuu hin dandeenye aangoo isaa tikfachuudhaa fi walitti bu'iinsa uummattoota gidduutti ta'u waraanni impaayera Itoophiyaa keessatti ta'u suni akka tarsiimoo aangoo isaaf tiksuutti fudhatee jira jechuudha. Nama kana duuba koor yookiin immoo giddu galeessummaadhaan mataa ta'ee kan isa naannessaa jiru immoo kagartee Amaarayyuu otoo hin taane nafxanyoota magaala keessaa bakka bu'an akka Andaargaachoo Tsiggee Biraanuu Naggaa fa'aa kaa'anii jechuudha. Egaa maaliif kana godhu gaafa jettu olaantummaa nafxanyummaa sana bakka qabsiisuu barbaadu jechuudha. Kanaaf state machinery kagartee 2018 butame sanatti dhimma bahanii humnoota immoo idilee hin taane akka faannoo fakkaatu kana dhimma bahanii yakka raawwataniiti aangoo isaanii tikfachuudhaa barbaadu jechuudha. Yoo hookkarri hin jiraanne, yoo lolli hin jiraanne, yoo gartee sirna dhablummaan impaayera sana keessatti hin jiraanne, sirnaan yoo uummanni ka qaama isaa fi ta'u ka filatuuf deemu yoo taate isaan akka bakka hin qabne beeku jechuudha. Kanaaf biyyi impaayeritti sana diiguutti jiran jechuudha. Impaayeri maaf diigamti jechuutti hin jiru garuu lubbuu ilmaan Oromoo, lubbuu sabaaf sablammootaa hedduu kitimaa itti gochuu jiran jechuudha. Akka impaayerittiin sun lammata hin suphamnetti diigaa jiran dhugaa dubbachuuf jarri kun jechuudha. Faannoon kun meeshaa. Meeshaa ittiin gartee uummata Oromoo ittiin doorsisan, ittiin lolan, ittiin dhabamsiisuudhaaf, jiilchuudhaaf yakka ittiin hojjetan ta'ee mul'ataa jira jechuudha. Laali gaafa dhimma Tigraay karaa nagaa xumuranna jedhanii Walqaayitii fi Tsagadee kaanii humni Amaaraa fi humni kaan keessaa akka ba'u gaafa godhanii bakka biraatii lafa isinii kenninaa Wallaggi kuni duri Innaariyaa jedhama achi deemtanii qabattu jedhamanii faa gartee waadaa seenameef jira jechuudha gamaafi. Abiy Ahmed gaafa rakkoo tokko ofiisaa furuu dadhabu gaafa sirnaa fi tartiibaan gartee rakkoon impaayeritti akkam furamne gaafa barbaadu qaama gidduu seenee hookkara dhalchee inni immoo irratti jaarsa ta'ee dhufuu barbaadu wayii tokkotu jira jechuudha. Kana maalirraa laalla tokko gaafa gartee Sudaan xurree ittiin mormitoota nurratti bobbaasuu dandeessi jedhee yaadu lafa gartee naannoo Amaaraa kana itti galaa fudhaa jedhee dhimma isaa miti jechuudha. Gaafa immoo amma Tigraay waliin nagaan buuse jedhamu Walqaayit gadhiisaati gara gartee Wallagga inni sunuu biyya keessanii maal isaa achitti of hiitu jedheeti inni dantaadha keessaa barbaaddataa jechuudha. Kanaafi duulli kun ka gaggeeffamaa qindeeffamaa jiru sadarkaa duraatti Abiy Ahmediinidha jechuu ni dandeenya. Namoota mootummaa keessa jiran ka gartee duula kana qindeessan meeshaatiin gargaaran duuba namoota kanaa jiran humni immoo gartee yuunifoormii jijjiirratee isaaniin gargaarutu jira jechuudha. Gaafatamni jalqabaa gartee yakka raawwatamaa jiru kanaafi ka gartee namni mormisaa gorra'amu biyya gartee mootummaan jira jedhamu keessatti yakka akkasii gaafa raawwatamu mootummaan qofamaa hin jenne inumaayyuu waan kana gara dabarsanii of ittisa lola of ittisaati jechuun kuni kijibadha. Lola of ittisaa maaliiti? Daangaa qaxxaamuranii laga ceehanii dhufanii qe'ee namaatti qe'ee namaarraa nama buqqisanii
ari'anii nama nagaa ajjeesanii maal ofittisu jechuun waa qaamni tokko daangaa sitti cehee mana keetti dhufee si lolu jechuudha. Ka ofittisuu malee Oromoo ammayyuu taanaani Oromoon qeesaatti itti dhufame, itti duulame, qeesaatti ajjeefamaa gorra'amaa jira. Of ittisuuf ka mirga itti qabu uumamaan Oromoo malee isaanii daangaa isaan weerara gaggeessuu jiran. Weerara kanammoo ka duuba taa'ee akka gaggeessan jajjabeessaa jiru qaama mootummaati jechuudha. Laali Dammaqaa Mokonnin gaafa duraa kaanii Amaari naannoo kaan jiru of ittisuudhaa fi hidhannoo qabaachuudhaa qabaa jedhee gaafa murteessu akka mootummaatti mootummaan hin jiru jechuu jira jechuudha. Mootummaan waraana too qabu, poolisii too qabu, caasaa ittiin gartee lammii hundaa tiksuudhaaf gaafatamnu too irra jirtu sana hin danda'u. Kanaafi namootuma gartee dhalootaan Amaaraa ta'anii naannoo Oromiyaa keessa jiran hidhachiiseen ofaa ittisanii. Uummanni inni kaan immoo hiikkatee warra kanaaf garba ta'ee haa jiraatu jedhee gaafa murteessu haqa dhablummaa fi gartee sirna dhablummaan achirraa kaa'ate jechuudha. Nagaa booressuun bakka sanaa kaa'ate jechuudha. Amma immoo qaamni hidhate naannoo kaanirraa, Gondarirraa, Gojjamirraa dhufee Oromiyaa seenee waan barbaadu saamee nama barbaadu ajjeesee lafa qabatee irra qubachuufaa hawwuutu jira jechuudha. Kun jechuun of ittisas miti weeraradha. Weeraruma gartee bara Minilik gaggeeffame ka harka muraa fi harma muraa jedhamaa gartee seenaatiin dhagahaa turretu har'ammoo morma Oromoo muruutti jira jechuudha. Kuni gartee fiixee isa dhuma sabni tokko gaafa tuffatamu, gaafa gadi qabamu, gaafa ati homaa na gochuu hin dandeessu jedhamu sana gartee fiixee dhuma gartee dabaa fi yakka dhala namaa irratti hojjetamudha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haalli gartee Wallagga Bahaa keessatti gaggeeffamaa jiru kuni baay'ee sukkaneessa ka jaarraa 21ffaa keessatti dhalli namaa raawwachuu otoo hin taane yaaduu dhumtisaayyuu nama surur nama jedhutu raawwatamaa jira jechuudha. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf waan seenaa keessatti dhageenye ijaan agarree jechuudha. Ka gartee takkan garree takkan dhageenye jedhu booranni sunutu dhufaa jira jechuudha. Kanammoo gaafatamni jalqaba qaama ani mootummaadha jedhee dhimma gartee saba tokko nan galchu jedhee sabni inni kaani saba sakaan irratti duulee tarsiimoof toftaa kanaani mirga gartee aangoorra turuun qaba jedhee deemu sanaati jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama aarsa, garaan nama gubaa jechuudha. Kuni waan faannoon jarri gartee waa dhukaasuu fi tartiiba hin qabne homa gartee dandeettii loltummaanis homtis irraa hin argamne sanaan qofaa raawwatame otoo hin taane yakki qindaawaa ta'e qaama miilitarii mootummaatiin raawwatame ammoo faasaadiidhaaf fakkeessuudhaa fi humna faannoo jedhamu kana fuuldura qabatanii isaan raawwate malee nuti keessaan qabnu jechuuf xinnoo turanii faannoo irratti duulle jedhanii uummata Oromoo ittiin gowwomsuudhaa fi waan qopheeffatan san gartee rakkinni guddaan impaayera sana keessatti qaama federaala keessa jiru qaama mootummaa gartee uummata kanaa fi mirga dimokiraasii kennuu dide haqa gartee saba kanaa deebisuu yookiin immoo kennuu uummanni dimaand godhu sana gadhiisuu dide. Ammoo nama waan sanaaf falmate waan sanaaf quuqama qabu qaama gartee falammii kana akkasii keessa jiru kana dura dhaabbatu sana ta'eeti mul'ate jechuudha. Aangoo isaa tikfachuuf jecha humnoota walitti bu'uu danda'an hunda walitti buuse inni immoo qaama nagaa buusu qaama tasgabbii fidu fakkaatee mul'achuudhaaf kan hojjechuu jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa duraatti ka faannoon godhe jedhamu kana karaawwate mootummaa ka gartee federaala keessa jiru sanaa jechuudha. Kanammoo akkuma silasiin jedhee ka Dammaqaa Mokonnin fa'aa qindeessan ka
faannoo mootti dhimma bahanii yakka raawwatan sanatu jira.